okay. Kuni bar media da wanti atataate maaltu jira baru. Amma wanti ta'e hin jiru wallahi sababu Wanta kun taane bannaati namni duraan taphataa. It's okay. Ummata kee amansiisuudhaaf faadir qabkee malee rakkoo biraatii miti. Wanti hundi sadarkaa kana gaa jedhee yaanneen. Wallahi. Sadarkaa kana gaa jedhee yaanneen. Bakka akkuma miidiyaa kiyya TikTok kiyya irratti post godhuun post anillee murtii miti kan post godhe. Anillee post godheetiin jira bar. TikTok kiyya irratti Facebook kiyya irratti bakka akkuma kanaan duratti hiriyoota kiyya dhiiraa kan biraa waliin illee nan gadhiisa. Garuu immoo sadarkaa kana gahee sin beeku akka gahee sin beeku si galee amma murtii wanti inni godhe takka illee hin jiru. Wanti wallahi kasidee family kee kan family bira gunge etun geenye wanti na cinqu hin jiru. Garuu immoo wanti kijiba wanta soba ta'een immoo ture na gatiin akkas godheefis isaanis dhiifama gaafachuu fedhe. Oromoo ummata Oromoo ka social media fi family keetillee wanni kun beekansi duraate hee jechuudha kananiiti walumaa galatti. So akka kana dhiifama godhan kan sadarkaa sana na godhe jireenya kiyya keessa dhiirri kan biraa gatii hin jirreef daangaa gidduu kiyya namni biraa gatii hin jirreef tiniin jala sadarkaa kanatti yaanne suuraa postitu godhame namni natti ka'u hin jiru kan hin jedhee yaade. Abbaan kiyya social media hin xaqqabamneef sana qofan yaale sana qofan laale malee namni waan jedha dubbiin kun sadarkaa kamirra gaa akkam ta'a jedhee yaanne galee sadarkaa kam gaa jedhee yaanne murtiinis immoo yaanne sadarkaa kamitti እና ሰኒፉ ታማ ኦንላይን እንጅሩ ምርትጉቶን ደወለ እንጅራ ኦንላይን ረንጀር ሲቲን ሳንሰንቱ yeroo ati inni ibsa inni nama dawwalee wal fuudhuun deemnu na dura inillee jee jira an duraan qaanfadheetiin isa duran dubbadhu jee laayifii banadhee nasraa keenya bahe amma deebi'ee mana kiyyan banadhu mana keenaa banii yaada kanaan uummataa ibsuu barbaada uno laal mana geema online an jiru boleessi kiyyaa laali social media namni waan kanarraa hamtutu meeqa godha ati shari'a islaamaa keessaan baane rifeensa kee as xurattee jirta qaamni keessatti tara qaba singiliidha akkuma nama singilii tokkotti suuraa nama singilii akka keetiitii waliin kaate inni waan xiqqoo hawaasa kana biratti ajandaadhaan beekamuu fi siifi isa wal biratti agarraan sitti oowwee wanni kun akkasitti hawaasa gurra hunda seene akkuma atuu jette hiriyoota kee fi saayibban kee dhiiraa fi dhalaa wajjinis amma durallee kaatee waraabdee jirta maali footoo wajjin kaatees jirta siifaaree amiti ijoollee dhiiraa wajjin ka'uun akkasii akka hiriyummaa mana kee qofatti dubbachuu gatiin barbaaduudhaafis amma kan mana nama kamittuu dubbachuu sin barbaadu amma an akkaawunti kiyyaallee deactivate godheetiin hin ba'an wanta takkanaaf hin godhu. Anillee wanni si gorsu laala amma laal galatoomii mana dhagee ani amma kabajaan si dhaggeeffadhe. Ay Nasraa maal seete beektaa kan akka isaan antini TikTok dhaaf